Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon. Ameen. Sinkisaara ji'a Fulbaanaa, Fulbaana 15. Guyyaan kun guyyaa foon hangafa diyaaqonootaa fi wareegamaa jalqabaa kan ta'e Qulqulluu Isxifaanos bakka tureerraa gara bakka biraatti fudhatamedha. Kunis akkas ture. Erga boqotee waggoota baay'ee booda, keessumaayyuu gara waggoota 300 fi isaa ol kan ta'u booda, Qulqulluun Qusxinxiinos erga moo'ee booda amantaa isheen sirrii mul'atte akka hundumaatti yeroo diriirtu bakka foon Qulqulluu Isxifaanos jirutti dhiyoo kan taate bakka Gamaaliyaalaa kan jedhamtu Yerusaalem keessa namni tokko jiraata ture. Maqaan nama sanaas Luukiyaanos jedhama. Wareegamaan Isxifaanosis yeroo baay'ee abjuudhaan itti mul'ate akkas jedhee hubachisiise. Ani Isxifaanosidha. Foon koo asitti awwaalamtee jirti. Namni Luukiyaanos jedhamu kunis waan mul'ataan arge kana fudhatee episkooposii Yerusaalemitti hime. Episkooposiin kunis dhaga'ee baay'ee gammade. Yeroo sanatti episkooposota 2 lubootaa fi kiristaanota hedduu fudhatee ka'ee gara bakka foon Qulqulluu Isxifaanos jiru ga'an. Qotus eegalan. Kirkirri lafaa guddaanis ni ta'e. Saanduqni foon Qulqulluu Isxifaanos keessa jirus ni mul'ate. Urgaan baay'ee gaarii ta'es isarraan urgaa'e. Sagaleen hangafoota ergamootaa, galanni Waaqayyoof samii irratti, nagaanis lafa irratti, bilisummaanis dhala namaatiif akka kennamuuf eeyyame jedhu ni dhaga'ame. Kanas irra deddeebiin al-3 galateeffatan. Episkooposonnii fi luboonni saanduqa foon Qulqulluu Isxifaanos baatee jiru fuulduratti Gooftaadhaaf sagadan. Kana boodas amma Siraa Siyoon ga'anitti ibsaa baay'ee ibsuudhaan galataa fi faaruun faarfachaa ol kaasanii baatan. Kana boodas akkas ta'e. Jiraataa Yerusaalem kan ta'e dhalataa biyya Qusxinxiiniyaa maqaan isaa illee Iskindroos jedhamu tokko ture. Mana kiristaanaa bareedduu tokkos hojjetee fi foon isaas fuudhanii geessanii achi ka'an. Waggaa 5 boodas illee Iskindroos ni boqote. Haati manaa isaas bakka awwaalcha Isxifaanos irratti awwaalte. Waggoota 5 booda haati manaa illee Iskindroos reeffa abbaa manaa ishee gara biyya Qusxinxiiniyaa fudhattee deemuuf yaadde. Gara bakka abbaa manaa ishee itti awwaalte gara mana kiristaanaa abbaa manaa ishee ijaaree deemte. Saanduqa abbaa manaa ishee saanduqa foon Qulqulluu Isxifaanos baatee jiru fakkaata ture. Eeyyama Waaqayyootiin saanduqa foon Qulqulluu Isxifaanos fudhattee hanga magaalaa Asqalaatti baatte. Kana boodas gara Qusxinxiiniyaa deemuudhaan doonii yaabbatte. Osoo dooniidhaan deemtuu saanduqa sana keessa galata mi'aawaa dhageesse. Baay'ees ajaa'ibsiifatte. Saanduqa sana ilaaluuf kaate. Foon Qulqulluu Isxifaanos akka keessa jirus ni hubatte. Kunis eeyyama Waaqayyootiin akka ta'e barte. Gara Yerusaalemitti deebisuus hin dandeenye. Kennaa guddaa kana kan isheef kenne Waaqayyoon ni galateeffatte. Biyya Qusxinxiiniyaa yeroo geessetti gara mootii deemtee waa'ee Qulqulluu Isxifaanos raajiiwwan isaan raawwataman akkasumas buufata doonii Qusxinxiiniyaa ga'uu isaa itti himte. Dhaga'ees baay'ee gammade. Mootichis episkooposota lubaa fi uummata hedduu wajjin bahee buufata doonii sana irraas kabajaan kaasanii hamma galma mootummaa ga'utti gammachuudhaan faarfachaa fudhatanii deeman. Ulfinni isaaf haa ta'uti Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos raajii hedduu isaan mul'isee foon isaa gaariidhaan fe'anii gaangolii 2 yeroo harkisanitti bakka Qusxinxiiniyaas jedhamtutti yeroo ga'anitti foon Qulqulluu Isxifaanos achi akka ka'aniif waan eeyyamameef gaangoliin sun ni dhaabbatan. Isaanis gaangolii sana rukutuutti ka'an. Gaangoliin sun garuu hin sochoone. Foon Qulqulluu Isxifaanos akka ka'umsa qaba kan jedhu gaangeessa tokko irraa dhaga'an. Namoonni kana arganii fi dhaga'an hundumtuu ni dinqisiifatan. Waaqayyoonis ni galateeffatan. Inni harree Bal'aamiin dubbachiise gaangolii foon Qulqulluu Isxifaanosiin baatan kanas kan dubbachiise isuma ta'uu hubatan. Mootichis achitti mana kiristaanaa bareedduu hojjete. Saanduqa qulqulluu fi warqee taate
kan achi keessaa akka ka'aniif ajaje. Kunis duuka bu'aa hangafa diyaaqonotaa fi wareegamaa isa jalqabaa kan ta'e foon qulqulluu Isxifaanosiiti. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nunis kadhannaa qulqulluu Isxifaanosiin nu haa fayyisu, eebbisaas nurra haa bulu bara baraan. Ameen. Guyyuma kana kabajamoo fi qulqullaa'oo Abbaa Phexros nama biyya Xaraaw kan ta'aniif yaaddannoo guyyaa boqochuu isaaniitu godhameef. Qulqulluun kun garaa haadha isaa keessaa qabee Waaqayyoof kenname mucaa wareegaa ture. Yeroo guddatuttus qabsuura guddaadhaaf kutatee ni ka'e. Guyyaa fi halkanis soomaa fi sagadatti qabame yeroo hundumaa Waaqayyoon nama tajaajilu ta'e. Waan namni nyaatus hin nyaatu, marga bosona xiqqoo nyaata malee. Nyaanni isaa inni guddaan Gooftaa keenya Iyyesuus Kiristoosiin galateeffachuudha. Kanaanis nyaanni isaanii galata Waaqayyoo kan ta'e ergamoota Waaqayyoon fakkaate. Bishaan laga Aloon jedhamurra miila isaatiin deddeebi'uus ni danda'e. Miilli isaas hin jiidhu ture. Akka hafuura foon hin qabne hamma ta'utti bara jireenya isaa hundumaatti baay'ina gidiraa fi ulfaatina uffata sibiilaa uffatu irraa kan ka'e foon isaa baay'ee gogee qal'atees ture. Qabsuura akkasiitiin Waaqayyoon erga tajaajilee booda gara Waaqayyoo deeme. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nunis kadhannaa isaatiin nu haa fayyisu, sugni isaas nu haa gaggeessu bara baraan. Ameen. Abbaa keenya samiirra kan jiraattu, maqaan kee haa galatamu, mootummaan kee haa dhufu, jaalalli kee samiirra akkuma ta'e akkasumas lafarratti haa ta'u. Soora keenya har'aaf ga'u nuuf kenni, yakka keenyaas nuuf dhiisi, nutis kan nu yakkaniif akkuma dhiisnu qorumsaatti nu galchi, hamaarraa nu oolchi malee. Mootummaan kan keetiyoo, humnis galannis bara baraan. Ameen. Yaa giftii keenya dubaroo Maariyaam, nagaa ergamaa Gabri'eel qulqulluutiin nagaa siin jenna. Yaada keetiin dubaroodha, foon keetiinis dubaroodha. Yaa haadha Waaqayyoo siif galanni haa ta'u. Ati dubartoota keessaa kan eebbifamtedha, firiin gadameessa keetiis kan eebbifamedha. Kennaan kan guutamte gammadi, Waaqayyoon si wajjin jira. Jaallatamaa ilma kee Gooftaa keenya Iyyesuus Kiristoos irraa araaraa fi dhiifama nuuf kadhadhu, cubbuu keenyas akka nu dhiisuuf hanga bara baraatti. Ameen. Galanni haa ta'u Abbaaf, Ilmaaf, Hafuura Qulqulluu bara baraan. Ameen.